Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoodha. Nageenyi koo bakka jiru maratti isin haa dhaqqabu jechuun barbaada. Arra haala yeroo ololaa fi namoonni tokko tokko ajandaa sobaa qabatanii hawaasa naannoo kutaa tokko tuquudhaan olola hafarsaa jiru. Kanarratti ibsa garaagarummaa dhimmoota lamaa wal bira qabne ilaaluun barbaachisaa. Kana jechuun maaliif namoota hubannaa hin qabneef akka ifa ta'uuf malee waan biraatiif miti. Asirratti waa'ee farshoo fi garaagarummaa jimaan qabu yookiin namoonni gariin caatii jedhuuni caatii fi farshoodha garaagarummaa isaanii isin ibsuu barbaadeeti. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee warra caatii qabu warra shiishaa maal jedhee namoota tuquu barbaada nama tuquu barbaadan jiru. Warreen akkasiitu jira. Isaan kanoo akkamitti ibsa goonaaf kan jiru isin ibsuun barbaachisaadha. Garaagarummaan caatii jimaa jechuun qabeenya uumamaa lafa keessaa margu osoo waan tokko hin daballetti namoonni hin qamaan jechuudha. Ittiin mirqaanan gizee mirqaana namni jimaa qamu yeroo baay'ee sheeka awliyaa gurguddaatu jimaa qama. Jimaa gizee qamu namni jimaa qamu gootummaa fa'aa siifida ittiin yaaddaa sagantaa adda addaa ittiin baafattaa. Warreen jimaa qamoo fudhatte fakkeenyaaf warreen qubee afaan Oromoodhaa kana hundeessee warra qabsoo hundeessee qabsoo kana hundeessanii warreen waan hedduu ittiin dalagan jechuun jimaa jechuun waan hedduu ittiin dalagde walumaa galatti gara biraatiin jimaa jechuun qabeenya uumamaati. Waan kana ta'eef garaagarummaa inni farshoodhaan qabu farshoo yoo fudhatte rakkoo cima fakkeenyaaf nama farshoo dhufee dhuge tokkoffaa irratti yoo ilaaltan haadha isa dhalte wajjin sagalgaalummaa dalagaa zinaa wajjin godha jechuudha. Obboleettii isaatti wajjin zinaa godha, jaartii obboleessatti wajjin zinaa godha, ilmoo isatti zinaa godha. Namni farshoo dhuge lafa isaa qabeenya isaa gurgura maallaqa birrii qabu guutuu fuudhee namaa kanna sa'a dhuge sanitti jechuudha. Makiinaa isaa gurguree haadha manaatti walitti bu'a, haadha mana isaa tumaa. Garaagarummaa farshoon jirtu wanta gizee iccitii waliin godhattee lafa kaatte wanta iccitiidhaa deebee si duubaa baase jechuudha. Namni farshoo dhuge iccitii wajjin godhachuun ta'u guutuutti ni hima. Dubartii wajjin galee hima. Dubartii wajjin sagalgaalummaa dalagee hima. Dubartoota dhiira wajjin sagalgaalummaa dalagee hima. Kanaafuu namni farshoo dhuge sadarkaan isaa guddaa jechuudha. If wallaalaa namaa akka irratti ciisee tumaa. Waa hedduudha garaagarummaan isaanii. Namoonni jimaa hamaa godhanii farshoo waan gaarii gootanii odeessitan gocha haga kana qofa. Namni farshoo dhuge namni haadha isaatti wajjin rafu jechuun nama jimaa qabu haadha isaatti wajjin ni rafa, intala isaatti wajjin ni rafa, ilmoo isaatti wajjin ni rafa, obboleettii wajjin ni rafa, jaartii obboleessatti wajjin ni rafa. Warri farshoo dhugu kana hunda godha. Waan kana ta'eef jecha viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu dhimmoota haga kana warreen farshoo dhuydanii fi warreen jimaa warra caatii qamoo jettan bakka haga kana jimaa yoo fudhattee fakkeenyaaf qabeenya uumamaati iddoolee garaagaraa keessatti uummanni Oromoodha guutuu guutuutti naannoo adda addaatti itti fayyadamaa jiram. Waan kana ta'eef jecha akka biyyattii Itoophiyaattis galii guddaan mootummaan irraa argataa jiru jimaadha. Waan kana ta'eef jecha akkasitti akka hubattaniin jaa namoonni jimaa qameeti namoonni qabsoo hundeessee arraan tanaa uummata Oromoodha. Xariiqa isaan ittiin deeman lafa kaa'eef warra jimaa qame jaarraa abbaa gadaa fa'a sheemoo marashaat abdullee fa'a elemoo qilxuu fa'a amaxxaqii fa'a Mustafaa Harawwee fa'a warreen gootota beekaman kan maqaan isaanii Sheekh Bakrii Sabaloofa, Sheekh Adam Qaadii kan alaabaa kana lafa kaa'ee Sheekh Adam Qaadii hayyoota akkanaa kana waa'ee jimaadhaa gizee tuuxan silaa osoo if duuba deebitanii ilaaltanii gaarii jee yaadaa galatoomaa ulfaadha.